اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سكنت تينيا تن قرآن كمي قرآن جتو kutaalee 10 isni dabarsuun keenya ni yaadama. Kutaan 11ffaa kanarraa qabannee dhiyaannoo akkuma sagantaa dabartee keessatti baallama seennetti qubeelee arabaa 28 keessaa qubee bocaanis ta'ee sagaleen wal fakkaatan akkamitti adda baasnaa kan jiru ilaalla inshaallah. Sagantaa irraa keessatti qubeewwan kana sagalee isaaniitii fi bocaan kan wal fakkaatan akkamitti adda baafannaa kan jiru sagantaa qabannee dhiyaannee jira. Sagantaa wajjin turtii gaarii kan isiniin jiru ana Ismaa'il Elishooti. اقرأ أخيا ورتل القرآن. قبين أربعة تن bocaan wal fakkaatan tan sagaleen isaanii garagaraa tuqaalee isaan qabaniin gargar baafannee hubachuu ni dandeenya. Qubeelee bocaan gostakkaa tan hogguu dubbisnu sagalee garagaraa nuuf kennan keessaa jalqaba qubee baatii fi qubee nuun yoo laalle qubeelee lameen tun boca gostakkaa kan qaban hogguu ta'u garaagarummaan isaanii ammaas qubeen baa tan tuqaa gara jalaatee qabdu hogguu ta'u qubeen nuun ammaas tan tuqaa gubbaarraa qabdu. Haala kanaan garaagarummaa isaanii adda baafachuu ni dandeenya. Qubeen bocaan wal fakkaatan tan sagaleen gargar ta'an ammaas qubee taatii fi qubee yaa hogguu ta'u qubeen lameentuun bocaan gos tokko ta'aniis garaagarummaa isaanii wanni beeynuun tuqaa isaan qabaniin. Kunis qubeen taa tuqaa lama gubbaarraa kan qabdu hogguu ta'u qubeen yaa ammaas tuqaa lama gara jalaatii qabdi. Qubeen sadii tan walitti aantu ammaas qubeen jiim haa fi khaan qubee bocaan gostakkaa hogguu ta'an garaagarummaan isaanii tuqaadhaan. Kunis qubeen jiim garaa jalaa tuqaa takka kan qabdu hogguu ta'u qubeen haa tuqaa kan hin qabne akkasuma qubeen hoo tuqaa takka kan gubbaarraa qabdu ta'uu isiitiin garaagarummaa adda baafachuu ni dandeenya. Qubeen itti aantu ammaas qubee daalii fi zaali. Qubeeleen lameentuun bocaan gos takka yoo ta'aniis garaagarummaa isaanii qubeen daal tan tuqaa hin qabne hogguu ta'u qubeen zaal ammaas tuqaa gubbaarraa qabaachuu isiitiin garaagarummaa isaanii hubachuu ni dandeenya. Akkasuma qubeen raatii fi qubeen zaayi bocaan gos takka ta'aniis garaagarummaan isaanii ammaas tuqaa ni adda baasuu ni dandeenya. Kunis qubeen raa tan tuqaa hin qabne hogguu ta'u qubeen zaayi tuqaa takka gubbaarraa qabdi. Qubeeleen siinii fi shi'iin qubee bocaan wal fakkaatan ta'ullee garaagarummaan isaanii qubeen siin tuqaa kan hin qabne hogguu ta'u qubeen shiin ammoo tuqaa sadii gama gubbaarraa qabdi.
qubeelee lama ammaas qubeen soodii fi du'aat kan bocaan wal fakkaatan ta'us garaagarummaan isaanii qubeen sood tan tuqaa hin qabne yogguu ta'u qubeen du'aat tuqaa takka gama gubbaatii qabdi. qubeeleen lama xaa fi zo'an qubee bocaan gosa takkaa yogguu ta'an garaagarummaan isaanii qubeen xaa tan tuqaa hin qabne yogguu ta'u qubeen zo'a tan tuqaa takka gubbaarraa qabdu ta'uudhaan garaagarummaa isaanii hubachuu ni dandeenya. qubeeleen lama qubeen aynii fi qubeen ghayn qubee bocaan wal fakkaatan ta'us garaagarummaa isaanii kan addaan hubachuu dandeenyuun qubeen ayn tan tuqaa hin qabne yogguu ta'u qubeen ghayn tuqaa takka mataa gubbaarraa qabdi. qubeen lama ammaas qubeen faa fi qaaf bocaan gosa takka ta'aniis garaagarummaa isaanii wanni hubachuu dandeenyuun tuqaa mataa gubbaa qaban. qubeen faa tuqaa takka gubbaarraa kan qabdu yogguu ta'u qubeen qaaf tuqaa lama mataa gubbaarraa qabdi. kan itti aanu ammaas qubee sagalee wal fakkaattu kannan kan bocaa fi ramaddiin isaanii garagaraati ilaalla. qubeeleen sagalee wal fakkaattu kannan tan ramaddii fi boci isaanii garagaraa qubee taatii fi qubee xaa hogguu ta'u qubeen taa qubee ramaddii sagalee qalloo kannitu hogguu ta'u hogguu isii dubbisnu hidhii adda bannee hafuura alatti gabbaasuudhaan kan qubee tana dubbisnu. qubeen xaa qubee ramaddii sagalee furtuu kannan hogguu taatu qubee xaa tana hogguu dubbisnu hidhii teenya geengoo goonee osoo hafuura alaggatti hin baafne kan qubee tana dubbisnu. sagantaan dharraa kana fakkaatti kan isinii wajjin ture ana Ismaa'eel Alshooti. ilaan sagantaatti aantutti nagaan naaf jiraadhaa. wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuhu. لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ